kunoo isa kana kan barbaadamu. Akkas jedha dubbii gooftaan dubbisaa. Ameen. Ergasii Waaqayyo gooftaan namichi qofaasaa ta'uun gaarii miti. Kan akka isaatii kan isa gargaartu ani isaaf nan tolchaa jedhe. Ameen. Ofiisaatti dubbate la. It is very critical word. Jecha baay'ee cimaadha. Waaqayyo gooftaan biyyoo irraa bineensa bakkee hundumaaf warra qilleensa keessa balali'an hundumaafis bifa tolchee maal jedhee akka isaan waamu ilaaluudhaaf gara namichaatti isaan fide. Wanti namichi uumama lubbuu qabaatee jiraatu itti waame hundinuu immoo maqaa in ta'eef. Namichis horii qe'ee hundumaaf warra qilleensa keessa balali'anii fi bineensa bakkee hundumaafis maqaa in baasee namichaaf garuu kan akka isaatii kan isa gargaartu hin argamne. Waaqayyo gooftaan namichi rafee akka of wallaalu godhee utuu namichi rafuu lafee cinaacha isaa keessaa tokko fuudhee iddoo isaatti foon guute. Waaqayyo gooftaan lafee cinaachaa isa namicha keessaa fuudhe sanarraa dubartii tolchee namichatti hin geesse. Namichis amma reefuu ta'e isheen kun lafeen ishee lafee koo keessaa foon ishee foon koo irraa fuudhame. Isheen kun namatti waan argamteef namee jedhamtee waamamtu jedhe. Kanaafis dhiirri abbaa isaa fi haadha isaa hin dhiisaa, haadha manaa isaattis hin maxxana. Isaan lachanuus foon tokko hin ta'u. Namichii fi haati manaa isaa qullaa isaanii turanii, lamaan isaanii garuu wal hin saalfatanii. Ameen. Ameen. Kadhannu? Ameen. Daqiiqaa tokkoon kadhadhaa. Isinis keessa keessanitti istimee Waaqayyoon kadhadhaa. Waaqayyoon kadhannaa. Boleettii koomee kadhadhu Waaqayyoon. Hundi keessanii yaada keessaniin Waaqayyoon kadhadhaa. Nama hundumtuu utuu kadhatee gaariidha. Har'a namni fayyu jira. Ameen. Dhukkuba qoricha hin qabnetti namni fayyu jira. Dhukkuba sammuutti. Ameen. Dhukkuba yaadaatti nama fayyutu jira. Yaa Waaqa jiraataa maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Ameen. Ani mucaan kee kunoo fuula kee jira, sagalee kee naaf ergi. Ameen. Dubbiin kee Waaqarraa gad dhufee akkasumaan akka ol hin deebine ati dubbatteetta. Obboleettii addana keessaa barbaaddu fayyisi galgala kana. Ameen. Obboleessa barbaaddu addana keessaa fayyisi galgala kana. Ameen. Seexanni haa qabamu, ulfinni kee haa mul'atu. Ameen. Waaqayyo ati mul'adhu. Ameen. Maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Ameen. Mata duree akkas jedhu irrattan dubbadha. Mata duree akkas jedhu barumsa gaa'ila amantoota. Barumsa gaa'ila amantoota. Ameen. Christian marriage education. Barumsa gaa'ila amantoota. Isa kana dubbii Waaqayyoo isa kana ilaalla. የክርስቲያን ጋብቻ ትምህርት የሚለው ርዕስ ላይ እግዚአብሔር ቃል እንሰማለን ማለት ነው። ኢላሜ ደደፌን ዱበቹ ያላ በሩምሲቺ ወጋቱን ነው በሩምሲ ጋይላ ዮም ጀልቀባ ዱር ወጋ ኩዳ ለማ ቱሬ ከኒራ kan durbaa immoo waggaa 14tti jalqaba ture barumsi gaa'ilaa. Amma hundumti isaa waggaa 7 siqeera. 7 jalqaba hundumtuu fedhiinsaa gadi siqe waan ta'eef hundumtuu asii jalqabee amma gaafa du'ee garaa lafaa keessa gadi baduutti barumsi gaa'ilaa ittuma fufaa. Egaa isa bakkee kanan dhandhu waldaa keessaa namni maal jedha? Tokko. Isa bakkee laabireerii maal goona? Laabireeriin inni kun kan kiristaanotaa maal jedha waa'ee gaa'ilaa? What do you know about marriage? ስለ ጋብቻ ምን ታውቃለሽ? ዘመኑ ክፉ ነውና ስለ ትዳርሽ ምን ታስባለሽ? ትዳር እንዴት ሆነ? አሁን ጋኢላ ከመከምተ ማልረ ጅር ዋቀዮ ማል ጀዳ ሂኪሳ ማይን ኤሳ ዱፌ ኤሰት ዴማ ሐመምቱ ረሞ ትዳር ወይ ደግሞ ጋብቻ
ከየት ነው የመጣ? ለማን ነው የተሰጠ? ከየት እስከ የት ይሄዳል? ይሄ ከነ ወልፋና ላል መጀመሪያ ላይ ጀልቀበረት ሂኪ ጋኢላ ማይን ጋኢላ ጀቹን yoosni danda'ame barreessuuf illee ariitiidha waan ta'eef qaddaattanii mijata yoo ta'e booda dhaggeeffattaniitu bira teessanii barreeffattu dhala keetti darba barumsi kun. Gaa'ila jechuun adeemsa wal qunnamtii saalaa dhiira tokkoof dubartii tokko gidduutti akka fedhaaf jaalala waaqayyootti kan geggeeffamu jechaadha. Irraan deebi'a ala. Gaa'ila jechuun adeemsa wal qunnamtii saalaa akka fedhaaf jaalala waaqayyootti dhiira tokkoof dubartii tokko gidduutti kan geggeeffamu jechuudha. Marriage means a process of sexual intercourse between opposite sex. This means male and female. Gaa'illi waliigaltee dhiira tokkoo fi dhalaa tokko gidduutti geggeeffamu umurii dheeraa kan wajjin jiraatanidha gaa'illi akkas. Gaa'illi a lifelong union walitti dhufeenya umurii dheeraati gaa'illi. Kan biraani gaa'ilatti utuu hin seenin amma as keessa dubaroonni jiru. Irri siyaanaas namni wallaalee hin jiru. Namni tokko waxii hojjetee waxii yookiin ittoo qopheessuudhaaf jalqaba waan jiru sana adda baafata. Mi'eessituu yookiin ashaboon jiraa laataa'edha. Nu sirreessaa ogeessonni addana keessa jirtan akka jirtanitti ogeessotuma keenyaadha. Ashaboon hin jiru taanaan waxiin hin hojjetamaa? Hin hojjetamu. Atillee dubbadhu bannaati dookteeronni isaa hin baay'isanis lau kanaaf. Tarii namni coggaarraa dhukkubsataa yoo jiraate garuu ashaboon nyaatu. Anaa nyaatu nan nyaatin gaasaa wanti godhan hin jiru waxiin garuu ittoodhumaan hojjetama. Egaa before we are going to speak about marriage, it is better if we discuss about love. Waa'ee gaa'ilaa takkaadhuma fuudha jechuun heeruma jechuun maa'inni jechuu keenyarraa waa'ee gaa'ilatti waan nu adeemsisu tokko jira waan ta'eef jaalala kan jedhu ilaalla. Amma fakkeenyaaf addunyaa kanarratti namni yeroo 2-3 kolfa. Tokko yeroo si waa'ee fuudhaaf heerumaatti kaaftanii isuma sila nagaa taa'utu Yesus maal ta'e nama guddaadha inni waa mana akka siyaasaa maal taate Yesus simedha jedhaan. Tokko immoo sin jaalladha sin namaan jettan tiji jibboo qofaa inni waan akkasii jedha. 2 kolfe moo hin kolfin? Sadaffaa immoo gaafa waaqayyo kolfee utuu addaamiin hudduu isaa baqassu xar wanti sun gaafa jedhe hunduma kolfa bakka. Kun sadan nama kolfisiifte addunyaa kanarratti jechuudha. Amma gaa namni callume nagaa taa'u kuni ammatu mucaa durbaa tokko tu haasoftanii baay'ee heerumteetta ammatu jettanii. Maal amma kun maaltu nama wanti kuni mastafaaqiru ከሰይጣን ሳይሆን ከእግዚአብሔር ዘንድ እኮ ነው። አርግተኒ የሆነ ፓወር አለ ማለት ነው። ፍቅር ኃይል አለው። የስጋም ቢሆን የመንፈስም ቢሆን ፍቅር ኃይል አለው። ከናፊ ጋኢለ ቢረቱን ነቂን ወይ ጃለላ አላላ ጃለለ ጎሳ አፍርቱ ጅራ ደፋ ጫፋ ካና ነሚ ጫፉ ደንደው ጋኢለ ጎሳ አፍርቱ ጅራ ጋኢለ tokkofፋ ሶሪ ጃለልን tokkoffaan jaalala agaappee jedhama. Jaalala agaappee jechuun isattiin waaqayyo dhala namaa jaallate, jaalala haala irratti hundoofne, jaalala lubbuu isaa laatee du'a nama oolchatu, unconditional love. Ameen. Galanna fura waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Jaalalli kun jaalala waaqayyo waan itti jiraataan ittiin dhala namaa jaallate.
isani lubbuu isaa sii laate qullaa fannoo irratti fannifame suni jaalala fannoo irraa jedhama. Jaalalli kun sababii namarraan funaanu calluma hidhee si jaallata. Ati dandeesses dadhabdes qulqullooftes cubbamtes si jaallata. Sin dhiisu. Ameen jennu? Ameen. Jaalalli inni lammaffaan jaalala fiiliyoo jedhama. Fiiliyoo. Fiiliyoo miti laa. Ispeelingii ishee kan dogoggorre. Jaalala fiiliyoo. Fiiliyoo jechuun jecha Giriikiiti. Fireendi. Ati fireendii koodha. Inni fireendii koodha. Fireendii yeroodha mamma Ingiliffaan fakkaatu. Just it is not English word. Friend jechi jedhu kan Ingiliffaa duwwaa isinitti hin fakkaatin. Jecha Giriikiiti. Fireendi inni jedhamu kuni jaalala hiriyyaa jechaadha. Hiriyyaa immoo gosa baay'eetu jira. Kan kilaasii yookiis kutaa mana barumsaa jira. Kan wajjin hojii hojjetan istaafiin jira. Kan wajjin tajaajilan kan akka koo akka raajii obboleessa koo kanaa jira. Namoota adda addaatu jira. Kan wajjin daldalan jira. Kun kana. Jaalala gosa sadaffaa jaalala Eros jedhama. Kana akkamitti dubbanna laa? Jaalala Eros. Sirriitti dhaggeeffadhaa. Jaalala Eros jechuun immoo jaalala dhiira tokkoof dubartii tokko gidduutti argamu jaalala wal qunnamtii saalaati. The love of sexual intercourse. Jaalala wal qunnamtii saalaati. Jaalalli akkasii nama keessas jira, bineensa keessas ni jira. Bineensa keessaa akkamitti jira jettan? Isti warri isinii mijatu warri baadiyyaadhaa horii tiksaa turtan. Hoolaas haa ta'u, saawwas haa ta'u, baadiyyaa warri turtan tarii. Ani kunoo asan jira gaa warra kaan hin beeku baadiyyaan sodaatanami. Harka keessan baadiyyaa. Inee የገጠር ልጅ ነኝ ጎቦስ ታንክ ዩ ያ ከየሲና ኤቢሱ Ani reettii tokkoon tissuu dadhabe malee waa tokko. maaliif hin aartaa aaraan reettiin horu jedhanii hin aartaa Reettiin fiigdi waan isheen beeku. ishee namatti hin fuudhe yoo bakkee itti baafte muka yaabbatti yoo manatti geeshite barcuma abbaa warraa yaabdi sagaleen ishee naman teessisu isa dhiisi reettii wannoodha. Kanaaf jaalala eerosii kana dubbachuuf fedheetan inni yeroo horii tissitan kormi dallaa cabsee dhufee raada qabatu halkan kana dallaa caccabsee waraabessan sodaatu bineensa kam keessa utaalee dhaqee raada ishee jaallate laga meeqa qaxxaamure inni dhaqee raada ishee jaallate qabatee mandarri goolamu suni jaalala eerosiiti kan isin dhibu. Bineensa keessa iyyuu jira. Inni mar'atee akkas jedhu kun eerosiidha. Kan namaa immoo maal godhu? Na xiqqoo isheen dubbadha. Kan namaa silaa hunda dubbatanii hin fixani. Maaliif haadha manaa korra harka kaa'atte? Isheen bilbila sirratti bilbilte maa fidi nan baas fidi. Eeyyuudhaan nama bilbila. Hello? Maayinni sagalee dhiiraan si biraa dhagaa jira. Maqaa gooftaa Yesuusiin maal taate ati kunoo maali reediyoota dubbataa jiru? Akkasii eeyyuudhaan si nyachaadha. Inni akkasi godhee bilbila olii gadi si rukuchiisee abbaa manaa keessa lolchiisee fireendii olii gadi si tumu kuni eeros jedhama. Eerosii yoo barbaade haadhoodhuma wajjin dhalateeti waraanii ajjeesaadha manaarratti. Abbaa manaarratti qoricha nyaachistee ajjeesti. Eerosamaadha. Qabaa badeennaan eeros በጣም ክፉ ነው. ድንቅidha Yesuus. Waaqayyo bannaa nuuf laata. Waldaan duwwaa ta'e raajii namni waldaan jiru sitti takka ilaalu. Jiru ajaa'ibadha. Dhugaa jiru. Faarfataa jiru. Musuraan hin dhufti qoyate. Dhugaa jiru wantichi maal jedhanii barreessu wanta akkasii dhuguma gola keenya jira kan jedhu barreeffama tokko argeen ture. Nama lakkafa ganaadha.
kan kanarra caalu arguuf jirtaa jedha miti sagalee Waaqayyoo. Inni uffinaati nan eekamee waldaa kootti maal himuu dhufte naan hin jedhin malee diinqiin itti mala. Yeroo isin saalfadhu immoo isin yoo saalfattan akkeedhaan immoo yeroo saalfadhu uffata mucaa kootiin akkas godhadhee haasaa ishii. Kan sodaatanis du'a kan hin oolles du'a. Waan as hidhasu tokko hin jiru. Haaleluyyaa. Kanaaf jaalalli Eros baay'ee hamaadha. Inni namaaf nama walitti buusu. Inni riyyaa fi riyyaa walitti buusu. Jaalala Erosiidha kan isin jiru. Hinaafaadha. Maal hojiitti dubbatteeti gurbaa silaatti. Intala silaatti immoo maal hojii haasofte? Inni manni goolamu kun Erosiidha kan isin jiru. Jaalala arfaffaan dubbadha. Eros jechuun afaan Oromootti maal jechuudha? Eros jecha Giriikiiti. Qofaattan keenya adda bahee hin jiru. Erosidha. Akkasumatti Eros jechuun kan Giriikii sanarraa waraabamee dhufe jechaadha. Akkuma jirutti. Even amma agaappee jechuun waan keenya miti miti jecha Giriikiiti. Fiiliyoo jechuunis waan keenya miti. Waan keenya duwwaa masaa jaalala jedhu sana qaba. Kanaaf Eros inni jedhu kun amma jecha Giriikiiti. Hiika isaatu garuu daraaddaramee qabxii 6-7tu jira asirra akkatti isinitti dubbadhu qabu gaa yeroo koo fayyadamuuf. Egaa Eros jaalala dhiiraaf dubartii gidduu jiruudha. Jaalala baay'ee humna qabuudha. Ameen. Ilaa haadha keessi ilaalaa jira yoo ittiin jette intala tokko dunuunfattee mataa akka dhungattee sokkiti malee waan akkasiin jiru. Haadha keessatti dhufaara gurbaa maal taate jedhanii suuta dee qonxoxee sokka yookiin dugda duubaan qonxoxaa yookiin ijaan taqqasee sokka hadagaadha bakka. Baay'ee ulfaataadha. Intala tokko bakka namitti hima kanatti hin heerumtu ati morma keen kutaa yoo isin jettanii boroo balbalaan utuuti balbala 50 cuftee karaa kana ol baati malee hin jiru isheen inuma heerumti bakka. Eros jedhama kun. Intalatti hima kana baranan fuutuu itti hammatu itti fakkarte ilma keetti borroo yookiin obboleessa keetti situ badee boollatti gannama malee zarii keenyatti hin dabalattu yoo tette fudhatee dhaqee mana waraabessaatti illee gala malee intala kana hin dhiisu gaani. Kanaaf jaalalli jaamaadha jedhu jarri keenya yeroo haasa'an. Kan akkasii as keessas inuma jiru. Maaloo raajii qoqqooyi. Waldaarii sadi. Inuma jiru inuma jiru. Kanaaf ila ijoollee dubbii waaqayyoo kana qalbeeffadhaa. Kumaatama hedduu ittiin fayyeera sagalee kana baratanii. Dhuguma jira dhuguma jira maan si dhossaa. Haalleluuyaa hin ceetaa hin guddatta hin utaalta haalleluuyaa itti deebina qoy booda wal urgufna. Booda wal maraachina. Amma garuu talaallii kana fudhadhu obboleettii kon fayyida. Ameen. Inni barri rurrukutu kun baara moo galaa irraa Lakke seenaa jiru. Akkasii astanaa gaajjarii fi masaa keessaniitu yaadaadha. Nama ija walirra buusu bishaan itti facaase ishee amantiidhuma. Eegduu cimcimoo jiru. Cimcimoo jiru baay'ee. Innaa Eros inni dhugaa amma jaalala hinaaffaadha. Igeer kajeellaa igeer inni dhugu kajeellaa. Amma inni dargaggeessi tokko utuma kaleessa yes everything is alright hundumtuu nagaadha jedhu gaafa Eros isa qabu gaafa jaalalli isa qabu hello fayyaa keetii giiftii koo fayyaa keetii hedheen inni irraan gadi haasa'u Eros jedhama amma. Hello nagaadha hundumtuu nagaadha fayyaa keetiiti jirta hojiin akkam agelgiloota hin danna hulluu salaamno geetaa iመስገን otuma jettu wayyee nagaadha. Asaasuu keessa inni galu kuni Eros jedhama gaa. Dammoo ኃጢአት አይደለም ጭቡ miti seexanas miti sitootaa nawe. Ameen jedhi asirriidha kun uumama. Ati illee ameen jedhi bannaati maaloo. Hafuura na kuta'ee jedhanii barreessaa jiru. Ani ittiin hin jenne akkasii hin gaafanne ani ittiin hin jenne. Kanaaf waa baraa waa baruun gaariidha. Ameen. Ameen. Ameen.
Faranjoonni waa isaan natti tolani. There is no secret on this world jedhu. ዓለም ላይ ምስጢር የለም ይላሉ እኮ ፈረንጆች። ደግሞ ልክ እኮ ነው። ኦፍ ኬሳ ኬኘት ቆሎብኔ ማለ ሁንዲ ሳው ዶሳን እንጅሩ ቤቱ ባንቶ ኮ ዶሳን እንጅሩ ጃላሊ አርፋፋን ጃላላ ስቶርጂ የዳም ስቶርጂ ቹን እኮ መቃሳ ስቶር ቹ ማቹ ኩሱ ዳይሬ ኩሱዳ ኩኒሞ ጃላላ ዳዳ ኦፍ ኬሳ ቀባ ጃላላ አባማና ጃላላ ከማቲ ከንሶዳ ከነቦሌቲሺ ከነቦሌሰሳ ከማቲሳ ኢጆሌ ቲንጃለተን ከምፊሮተን ቲንጃለተን አባበሊ አባበዩ ወረ አመንኩን ወረ ከሲቲ ኖአገው ኢከ ጋይላ ላሌራ ኢከ ጃላላ ላሌራ አመመተ ዱዌ ቢራቲ ደርቢና ኢሼ ከነ ደፋ በሬሳ ala akkasedha wantoota gaa'ela irratti balaa fidan irraa tsaafaa ishee kanadha wantoota gaa'ela irratti balaa fidan qabxii 7-5 isinitti mee dabnee sokkinee deemna amma dhugaan isinitti dubbadha bor man guyyaa guutuun dhaabbataa oola saba waaqayyoo tajaajiluudhaaf jechaadha sagantaan kan kootiidha. Egaa isinis immoo kan kootiyoo maaltu beeka waaqayyo addana keessaa mucaa tokko yoo fayyise mucayyoomti tokko fayyite yookiin gurbaamti tokko yoo fayye hin beekamu namni fayyu jiraachuu danda'a. Mata duree ammaarra nu deebi'ame. Ish. Wantoota balaa gaa'ilaa ta'an balaadha. Chiggir saayoon adagaa ነው. Adagaa fi balaan adagaa fi yookiis balaa fi rakkinni tokko rakkinni xiqqoo ishee kontirooliin godhamai balaano inni ulfaata. Egaa nummoo waan ittiin qabna gaa balaa ma fakkeenyaaf abidda kan ittiin dhaamsan waan itti biifa wayii tokko ni jira mitiire waan addunyaa kana barbadeessaa jiru akkaataa ati itti dhaamsituun sitti marra. Waaqayyo sammuu kee bana. Haleluuyaa. Ameen. Ameen. Akkuma seeroo kaanii afur qulqulluun guutamaa ameen jedha qorichaa kun. Dhuguma. Ameen. Dhuguma waaqayyo isinitti dubbata. Tokkoffaa gaa'ila irratti balaa kan fidan hadagaa guddaa gaa'ila irratti kan fidu amantii fi qomoo faallaadhaan walitti hidhachuudha. Irran deebi'ala. Amantii fi qomoo faallaadhaan walitti hidhachuu. Maali qeesiin kun garaagarummaa barsiisaa kiristaanoo tokko eessaa fide yoo jettan Qorontos 2:6 lakkoofsa 14-18 irra jira laanni kun. Irra deebi'u? Sagaleen koo isin duraa xiqqaate? Laa dhagaamaa jira. Qorontos 2:6 14-18. Who can read for us? Eebban qaxaleen ariifatee dafee kan dubbisu. 2:6 kaase. Nami qabu. Moobaayilii ma keessa irraa baasaa dubbisaa yoo isinii danda'amate. 6:14. Namisti. Warra hin amanne wajjin walitti hin hidhatinaa. Lakki walitti dhadhaadha malee. Warra hin amanne wajjin walitti hin hidhatinaa. Ragaanaa taana. Eeshi. Qajeelinni fi jallinni maal walitti qabu? Ibsi dukkanni tokkummaa maalii qabu ree? Maaloo fi maalooni? Ifnii fi dukkanni tokkummaa maalii qabu ree? Good. Kiristoosiif seexanni akkamitti walii galu ree? Eeshi. Inni amane isa hin amanne biraa qooda maalii qaba ree? Meesheen maarra deebi'ime suutedhi. Utuu namni hin dhageenye suutedhi irra deebii jedhame sammaa jedhila. Wayyoo. Isa hin amanne biraa qooda maalii qaba ree? Dabalme qoricha ilaala jedhi sammaa. Inni
Inni amane isa hin amanne biraa qooda maalii qabaree? Ingaa boodatti fufna. Waaqayyo sinaa eebbisu. Ameen. Argitanii? Argitanii? Qoricha koo baannee deemaa irraa liqimsuu wallaallee du'aa irra malee gaa'ila keessatti inni amane isa amane barbaadala. Maali maqaa gooftaa Yesuusiin anoo fuudhee tanan amansiifadhaa itti heerumee tan amansiisaa inni yaada mataa keeti. Inni kun garuu akka jedhu qooda maalii wal biraa qabduu isinedha. Maal nama baay'ee too karaa gaa'ilaa pheenxee ta'ee wal fuudhee wal amansiisee gara gooftaa fidee inni isa igiraman gadii milkaa'an beektu akka jarra akkas wantichi. Waan macaafni jedhu jechuun gaariidha. Inni namanne isa amane biraa qooda hin qabu. Inni amane immoo isa hin amanne biraa qooda hin qabanii. Iftiif dukkanni akkamitti walii garuu Kiristoosiif seexanni walitti qooda hin qabanii jedha macaafni. Egaa har'a gaa'ila namaa karaatti kan hambisaa jiru kan karaatti hambisaa jiru ila dhaggeeffadhaame maali gaa rakkoo maali qaba nan amansiisa namansiiftaa lisaaneeyyuu taasofnee seexana meeqa'u keessaa baafnee harka irra keenya dadhabne abbee gooftaa fudhachiisuudhaaf ati immoo isa eeros fiqiriidhaan natti amansiiftaa gashitaa mee waldaatti deebi'aa takka achi as waldaa keessa jirti ilaa namni jira waldaa keessa gurbaan yaa waaqayyo nama meeqannatti haaraa jiran 1 2 3 4 100 200 Lakkisa nutti tolee dhaggeeffachaa jirra. yoo son taashe waan macaafni jedhe jechuun gaariidha. Akka nuti qomoo keenya fuunu akka nuti naannoo keenya fuunu macaafa qulqulluun nutti mala. Ilaa kunoo akkeedhu macaafa seera moo'aa boqonnaa 24:12 hanga 27tti bor dubbisaa har'a aariirra jirtu. Uumama 24:12 hanga 27 Abiraamtu gaaf tokko akkeedhe jaarsa isaa mana isaa keessa hojjetoota hundumaa irratti alaafii ta'e. Jaarsa keessaa immoo isa xuwaashii isa fedhiin foonsaa adoode isa dubbiin balleessine kottuu gudeeda koo gidduu qabime gurbaa kottu meedhe eenaan amman du'atti dhiyaadheera kana booda nan du'aa jedhe eenaan nama biyya naa keessaa mucaa koo Isiyaaqiin fuusifteenaan sina baara jedhe biyya inni jiraatu Kana'aanota sanyii kan warra Waaqayyoo miti. Isiyaaq immoo Waaqayyotu barbaade sanyii eebbaati. Kanaaf nama biyya kanaa keessaa akkam fuusifne mucaa koo jedhe. Maal Abiraamoo nama Waaqayyooti Waaqayyotu waame biyyaa baase zaranyaa dheettaadha gammati. Isa Waaqayyoof of eeggatuudha malee zaranyaa miti. Kun kana. Yeroo tokko tokko namni akkasidha. ሁላችን እኮ በጌታ በኩል አንድ ነን ይላል። አዎ ልክ ነው። በመንፈሳዊ አካል አንድ አካል ነን። በትዳር ግን በጋብቻ ግን የተለያየ ነን። ኢዝራ በቆና ሰገል tokko hanga jaayoo dubbiftan wayyoo sabatu walitti makameedha sagalee Waaqayyo. Himma kameedha. Ijoollee amma yeroon addana taa'eetti rakkadhee akkas wacu kanamee bara namnii fi sareenuu wal fuudhe maaltu wayii kanaan rakkise amma. Bara namniif sareen bineensi wal fuudhaa jiru ati maaliif baradhee dheerraa fuudhi qulqulluun kana gara kee fide laata? Mee galata dhiyeessaa Waaqayyoo warri dhagaa jirtan. Harka kutaati.
Waaqayyoof galanni haa ta'u. Ameen. Ameen. Waaqayyo si jaallata. Ameen. Ameen. Bara barri bade keessa sagalee fide Waaqayyo jireenya keetiif. Bara salphinni biyya lafaatti haguuge keessa Waaqayyo salphina sirraa galagalchuudhaaf sagalee isaatiin dhufe galgala kana gara kee. Ameen. Kanaaf amantii faallaa qomoo faallaatu gaa'ila namaa irratti balaa fida. Qabxii lammaffaa nan dubbadha akkasidha. Qabxii lammaffaa gaa'ila irratti balaa kan fidu raajummaadhaan wal fuudhu. Raajummaadhaan wal fuudhu. Kun amma macaafa qulqulluu keessa hin jiru. Ilaala intala kana siilaadheera la ilaala intala kana siilaadheera gurbaa kana siilaadheera harka keetti dabarsee laadheera Waaqayyo gooftaan maccaa jedhu bakkee kana eessaan jedhee garuu eessa Bakkee kana. bakkee kana no nuyi warra waldaa keessaa gurbaa kanatti neerumtu yoo ta'e bara nan baatu hunduu taa'edhu. Maal Waaqayyo Waaqa jaalalaati si qaluu dhufe si fayyisuu dhufe hin gowwoominati. Eessaa fuudhanni isa afuufu kana afuuftuudha isheen akkasii. Afuuftu. Gurbaa kanatti neerumtu yoo ta'e siin jedha Waaqayyo gooftaan hinduu taatiidha. Maali kan abalutti neerumne hindu'a kan jedhu macaafa qulqulluu irra isa jira. Kiristoositti kan hin amannetu jireenyan argatudha malee. Maa afuufanami maa sobu. Tokko tokko immoo erga wal fuudhuu fedhanii dubbii fixanii maal jedhanii Waaqayyoon kadhatanii baqqaa jedhaniiti didichaa dhufa. Rabada jala bada shirshirshirshidha. Urgufamaadha seexanni beektu. Irraa baduu jalaa baduu maal irraaf jala bada si ol walakkaa gada baduu malee si ol ilaa asii gadi. Ameen. Akkasii moo dhiisatti. Maanuu durii hin ta'in amma qeesii taane akka tokko taane. Waayyoon dhufe raajiin ilaan dhufe kan dhufe. Irra bada jala bada jettanii. Qoram irra bada jala bada maalinnan ilaamee dhennaa. Ilaalaa karaa sin jalqabdan kana keessa ani hin jiru jedha Waaqayyo gooftaan. Karaa kana yootti boollatu sin eeggatedha Waaqayyo gooftaan maccaa. Hinduuta jedha Waaqayyo gooftaan maccaa. Eessa jira macaafarra istii baasime? Iksiidha. Amma kun mana gaa'ii. Raajummaadhaan warra wal fuudhan as keessaa tokko baasimeedha. Kanatti amannee nuyi macaafa. Mee warra macaafatti amantan dhaatu manatti hartanii. Mi'as keessaa nama raajummaadhaan wal fuudhe intala raajiin heerumte gurbaa raajiidhaan fuudhe fidimee as keessaan dhabeemani. Bakkee kanaa garuu waan geef sareewwan maraachaa jirti min maraatiin intalo gurbaa maraatiin maqaa Yesuusii. Ameen. 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 Raajii wayye. Waa'ee raajummaa irratti wal fuudhuun macaafa qulqulluu keessa hin jiru jettanii bara 2000 Gaaffii qabadhaa deemaa isinii laadhaa yeroo daqiiqaa 15 hanga 20 isinii laadhaa ishee. Bulchuu barbaadanii luba. Ilaa dafii xumura jechaa jirudha. Ilaa. Lakki daqiiqaa 20 innaan jarri barattoota gaaffii hin quufani. Gaaffii hedduu gaafatu kanaaf. Barataa sirrii maaliin beektaa? Akka saayikiloojiin jedhutti nama gaaffii si gaafatudha bakka. Barsiisaa sirriin gaaffii keessan akka jirutti tsaafaa wanta baay'ee jira kana caalaa kan gaaffii isinitti ta'u waan ta'eef. Egaa astu gaaffii kee kaa'iitii booda sii deebisu. Walitti qabanii siin deebisu. Ilaalaa meesejiin dhufeera gaaffiin dhufeera. Ishee duwwaa miti hunda keessanitti gaaffii ta'uu qaba. Kanaaf addanarra hin jiru laa kunoo. Hin jiru laas. Amma mee kunillee warra ganaa wal fuudhuu fedhaniidha. Amma maaltu taa'ara beektu qo'a warri kaanii ija keessan dunuunfadhaa duraan dhaggeeffatinaa raajiitti ni maati. Raaji maal gochaa jiru beektu magaalaa keessa jiru.
maali jedhani ani waaqayyo siifan qayyara ishee kana qayyaraa jiru raajoon Addis Ababaa dhugumaadha ati mana akkoo kaalsii taate shurraabii gochaa jiru Bakka ta'u jechuudha. yoo inni xiqqoodhuma dhiiruma taragaagga'ama wayii mana kombushadha dee intalo figadhu edheenni akkama hote immoo irra bada shere bee shorururururi shirredha maali yoo inni ammoo ani waaqayyo sirraan kaasa sasi nyaatu kana sila yaada koo malee dhufte nan galagalcha sirraa'edha kanaaman na cuubee waraanii ajjeeseen fuudhuu ammoo qoodaa fufu dhuguma mi'aan dhuguma la hin sobaam hin jiru macaafarra joo hin jiru no prophecy concerning marriage. Gaa'ila laalchisee macaafa qulqulluurraa ila ani waaqayyo keessan jira kana fuudhi ani waaqayyo keessan jiru kana moo dhiisi kan jedhu hin jiru macaafarra hin jiru waan macaafarra hin jirre an sittin himu. Ameen. Waamicha kootti gufuudha dhala kootti gufuudha. Waaqayyo saba kanaaf na waa. Ameen. Sin sobu. Ameen. Macaafarra eessa jira? Akka jedhe waaqayyo kutaa Islaamaafan dubbisen. Kan isa gargaartu kan isa fakkaattu ani nan tolchaa fedhe ofii masaatii dubbate. Yaa Addaam yeroo dhiyootti cinaacha kee keessaan lafee sii baasa. Jedhee hollateera waaqayyo. Eessaa nutti hollattire hollattuun mandara kana keessa. Mee lafa hollattuun sirbitu kana mee sirbituu kana qixa ishee dhaggeeffadhaa isin baraame. Kutaa Islaamaafan dubbise beektuu isinii gala dhenni isee darbe malee. Ergasii booda namni qofaa jiraachuun maal miti jedhe waaqayyo. Gaarii miti. Bakka gaarii miti. Ameen. Intala akkati qofaa jiraattu gaarii miti bakka waaqumatu dhiira sii laata ammasii fi kun raajummaan barbaachisu. Gurbaa qofaa jiraachuun kee gaarii miti numa sii laata bakka. Waaqayyo numa sii laata bakka. Macaafa qulqulluurra hin jiru bakka raajummaan kan kaayidaa kun. Maa ijoollee maa waldaa'uun sina maaliin macaafa waaqayyoo balbadeessina of harkatti maa maraanna. Banneerra amma jireenyi keenya sirrii miti jireenyi saba kanaa baay'ee miidhamaadhaan agalgaa'uun addana keessa jirtan please wake up to save this generation please wake up read the gospel of God wangeela waaqayyoo dubbisee agalgaa'uun addana keessa jirtu waldaatu diigamaa jira sabatu diigamaa jira. Namichi qofaasaa ta'uun gaarii miti kan akka isaatii kan akka maalii? Kan akka isaatii. Kan akka isaatii jechuun hiikisaa maayin yeroo biraa baran. Kan isa gargaartu. Gargaartu jechuun ashkarii jechuu miti garbitti jechuu miti warri dhiironni sammuu gadi bu'aa wayii qabdan immoo of eeggadhaa. Ashkarii jechuu miti dubartii. Sanyi raajii sanyi. Wayye jira. Mataan kee lafee qabaa? Lafee. Miilli keenya hoo? Hidda qabu. Lafeen qabu miilli keenya? Hin qabu. Teolojiin kee kan biraadha. Amma waan dubbachuu fedheetan ilaameetti yaada. Maaliif waaqayyo gaafa dubartii uumame lafee miillaa keessaa hin fuune dubartiin namaan gadi miti jechuudha hiikkaansa. Maaliif mataa keessaa immoo hin fuune lafee namaa ol miti jechuudha. Maaliif sentee kanarraa fuudhe qixxee namaati dubartiin jechuudha. Mirga dubartii kan eege waaqayyoodha mallas miti. Fayyaadhaas. Galata waaqayyoo. Baay'ee ajaa'iba ilaammame barumsi isamma jecha sammaa kanarratti hin ta'ee fi uummatii. Isaanu barbaadan isaan. Warra gagannii fa'aa baay'ee dhuma kanarratti raajii fidaa. Nama kana ayyaan keeti. Raajii fidaa. Yoo akka carraa yoo fuula keessan dura namoota xinnoo jira ta'ee
gara warra viidiyootti dabarsaasin gara namoota warra Akkasa viidiyoo ta'u haxaa akkas namoota warra gara viidiyoo ishee ta'u akkas wayyi gara soorgaatti gara soorgaatti akkas gara soorgaatti. ilaa ka hin jirano hin jira ilaa caakkaa keessa jiru hundumtuu caakkaa keessa dha. Warra caakkaa keessaa bira darbaa ammas. Jijjiiru abdee. Yeroo tullaadha isaaf hin jedha. Gara guuttiniin turtan sila guuttiniin amma gara akkasii hojjetanii. Maaloo nama waaqayyo ana dhiifamaa hojiirra hin jira kanattanii dhaggeeffachaa jira malee waan biraa. Maaloo dhiifama. Lakki margee kee simiti. Ilaa sirriitti dhaggeeffadhaa. Cinaacha keessaa lafeetu fuudhe. Waaqayyo lafee fuudhe. Qixxee namaati dubartiin namaan gadi miti. Akka ashkariitti warri dubartii ilaaltan sirreeffadhaa ilaalcha keessa. Waaqayyo bannaa nuuf alaata. Ameen. 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 Eesh. Isti dhiira meeqa jiras keessa. Mee dhiironni warri jirtan al takka tokko lama jedhame. Dhiironni mee Dubbadhaa. haa dhaabbadha. Maal eessaan argamannaa? Eesh. Jirra. 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 Jirra lama iddoo teenyutti lama sadii afuriin teenya iyyuu nuyi. Eesh. Cinaachi namaa mee lafee meeqa qaba? Wiirtu deebisi. Yaa luba maaloo daraa caljedhaa maatii waan isin keessa jiru sana gadan gadaasaan dhaggeeffannaadha. Eesh. Ilaa. Anama kolfuu nan danda'a maaloo. Cinaachi dhaggeeffadhaa gaa akeekkachiisa naa laachaa raasii moobaayiliin. Cinaachi namaa lafee baay'ee qaba. Lafee kana keessaa waaqayyo lafee tokkittii fuudhe. Tokko fuudhuun achii dhufe gurbaa. Warri ganaajii keessatti ilaalu durbaa tokko fuudhuun achii dhufe la. Dhiironni warri lafti isin hin ga'asiis bashaatus, caaltus, boontus, biddiqees jettan kun tokko fuudhuun achii dhufe. Cinaacha kee keessa lafee baay'ee jira. Tokkittii fuudhee durba nuu laate miti. Ilaasa kana dubbiinsa. Addunyaa kanarra dubartoota hedduu jira. Tokkittii sii laate gurbaa. Kanaa dhagaa. Kanuma bakka. Biyyoon lafaa guutuudha. Addaamiin tokkitti maaliif uume waaqayyo? Tokkittiitti akka teerumtu sii laate siifis. Carras kuchii. Fixeera ishee kana. Kanaaf raajummaan jireenya namaa balleessa gaa'ila keessatti. Yoo gidduutti nurratti cufee yeroo biraatti deebinnaa ammasitti tanfuufaa sirriitti dhaggeeffadhaa. Gaaffii keessan keessumaa gaaffii sirriitti barreessaa. Nama gargaara waan ta'eef. Okay. Raajummaadhaan wal fuudhuudha gaa'ilatti gufuu kan ta'e. Inni lammaffaan ariitiidhaan gaa'ilatti seenuudha. Ariitii. Ammuma feesbuukii irratti wal arganii, ammuma taaksii keessatti wal arganii, ammuma mana barumsaatti wal arganii, utuu wal hin barin ariitiidhaan girri leeleebaa hin machaalilaan. Ariitiin hattuudhaaf seexanaaf ta'a malee waa hin ta'u. Namni gaa'ilatti si ariifachiisu immoo rakkina sadii qaba. Tokko leetidaar saayoon leehadaar ነው የፈለግሽው. Tidaariif utuu hin ta'in qoshaashummaaf si barbaade of eeggadhu. Atis inni dhiiraas. Yookiin immoo dhukkuba qaba keeriyeeriin. Lama. Sadaffaa waa godhee biyyaa ba'e utuu isheen hin dhageensi balleessuufidha. Namoonni gaa'elatti ariifatan kana sadan qabu. Darbineerra. Ariitiin gaa'ela keessatti adagaa qaba. Arfaffaa. Isa kadhannaan hin dandeenye isa jaarsummaan hin hinne tokkoon isinitti hima. Arfaffaa inni gaa'ela namaa irratti balaa qabu walqunnamtii saalaa quubsaa dhabuudha. Maalan jedhe Raaji? Walqunnamtii saalaa quubsaa dhabuu. Yeah. Insufficient of sexual intercourse. Yeroo baay'ee abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti adagaa kan fidu walqunnamtii saalaa quubsaa dhabuudha. Miira walqunnamtii saalaa irratti hundaa'uudhaan namni gosa afurtu jira. Nama afurtu jira. Tokkoffaan nama fedhii foonii noormaalii qabu. Lammaffaa nama fedhii foonii giddugaleessa qabu. Sadaffaa nama fedhii foonii adoodaa yookiin immoo doormantii. Arfaffaan ni cimaan aktiiv kan jennu nama fedhii foonii baay'ee jarjaraa ta'e yookiin immoo baay'ee jarjartuu taate. Warri kun arfanii baay'ee rakkisoodha. Inni noormaalii akkasaa wajjin gaariidha. Inni baay'ee aktiivii fi inni adoodaa yoo wal fuudhan amma
Inni baay'ee jarjara walqunnamtii saalaaf ta'e isheen immoo adoodduudha yookiin immoo warra doormaantii jedhamtu sanaadha yeroo ta'u adaraa abbaa gadi bu'u. Ati immoo kanuma wajjin keette dib ofirraa rukutuu arrabsuu ofirraa yoo ta'e yeroo hundumaa iddoon siree isaanii iddoo boo'ichaa, iddoo ulee, iddoo wal garafuuti. Hinuma wal lolu jaarsoliin ba'anii dhaqu. Maaltu bade? Haaluma jireenyaa irratti wal lolle jireenyumaadhaa shaboo masiyanaa jireenyuma siyanaa laallee jireenya mitiin garuu wantichi maayidhani jaarsatti muree anaa nyaatu nan nyaatini. Kanaafi wal qunnamtii saalaa gochuun abbaan manaa fi haati manaa baay'ee barbaachisaadha. Qorontoota duraa boqonnaa 7 keessatti yeroo kadhannaadhaaf qophooftan irraa kan hafe wal bira ga'uu hin didinaa'edha. Amma kun macaafa nuyi baannu irra jira. Mata duree isaarra naa deebi'aa jechaadha tokko wantoota balaa gaa'ilaa fidan jedheen barsiisaa jira isa kana. Gaa'ila irratti balaa kan fidu. Kanaaf yeroo tokko maalii gaa'ila namaa karaatti hambisaa kan jiru wal qunnamtii saalaa quubsaa dhabuudha. Isheen fedhiin amma fakkeenyaaf nan badeen ejjite dubartittiin ikkoo abaluu wajjin qabamte yeroo jedhamu ofuma dullaa baattee ajjeesuu hin naqin. Riseerchii geggeessi namittii irratti geggeessi ati immoo. Baga itti deebitaati immoo. Ejjatu sirriidha jechuun hin taane dubartittiin dhugaa qabdi. Nan badee haadha manaa baluu irratti qabame mini intala baluu wajjin walitti qabamanii ikkoo. Sadaffaarra naa deebi'aa namni jettu kuni ariitiidhaan gaa'ilatti seenuu isa jedhuudha. Ariitiidhaan gaa'ilatti seenuudha. Abaluu irratti qabame inni jedhamu kuni maaliif beektaa mana keessaa rakkina qaba. Dhiqachuun beektuu, afachuun beektuu, dhungachuun beektuu, ammachuun beektuu, kabajuun beektuu kanaaf bakkee deeme jaarsi kun. Dhiirri immoo waan lama irratti araaran beeku. Warri dhageessan maalan jedhu? Waan lama irratti araaran beeku. Dhiirrii fi leenci waan lama irratti araara siin beeku. Tokko qoonqoodhaan ittiin dhufin. Bisuu gisee wandoች hodaame warra garaatiin nuun jedhu lakki dhugaa. Angaruu akkasumatti. Dhiiroo qoonqoosaa hin hir'isin. Waan gaarii godhiif. Dhiirri fedhii foonii tanqiftee karaa nyaataa tanqifteennaan ammatu warqee irra raffiftee warqeetti uwwiftee'u hin jiru waan akkasii. Leenci beela jennaan foonuma nyaachuu qaba. Du'iyyuu hin nyaatu. Argite? Haalelujaa. Galanni waaqayyoo. Ameen. Ameen. Amma namoonni tokko amala isaa wallaalee, na qoree, maal isaa wallaalee, amalli isaa kanuma. Jaalalaan hanqabaa qabii qoonqoosaa kunuunsi fedhii foonii sirriitti wajjin raawwadhu kanumaadha. Addunyaa kana keessaa dhiirri cuubee of keessaa fuudhee yoo waraaname iyyuu kittin godheessa kan biraa waraana. Rasaasis keessa darbee akka carraafuu danda'a. Dubartiin garuu isa mooti kan sirrii. Dhumaadha kun sirrii miti raaji. Sirrii absoluutely. Yaa dhugumaadha kun. Haati manaa iddoo guddaa qabdi. Abbaan manaa iddoo guddaa qaba. Waaqayyoo hubannaa nuuf laata. Ameen. Ameen. Maa inni qeesiin akkasii immoo isaa bee maqaa gooftaa yesuus immoo naan hin jedhina. Waldama keessaan bahe dhugaa. Maal qeesii waan akkasii haasa maaliif inni haasa'u maali? Ani yesuus miti. Ani koo yesuus miti. Yesuus dura itti fakkaata. Ani yesuus miti waaqayyo miti manikkoo. Kunoo amma mana caccabduu kana keessa taa'ee amma inni as taa'ee wacume amma. Kunoo haati manaa koo ijoollee ishee lamaan qabattee rafaa jirti. San sa'aatii kana jeeqummanuu biraa akkoo otoo mirga koo dhiibame ittiin akkasasti amma bornaa dirmadhaa waan jira poolisii dhannayyuu malee tokko moorraa fi jedhaa argitanii namni rafu jira. Waldammasaan waltumadhaa. Walitti bu'aa. Walitti bu'ame. Bakka ka'eera bakka. Kanaafi walqunnamtii saalaa keessatti iddoo guddaa qaba gaa'illi jechaadha. Gaa'ila keessatti walqunnamtiin saalaa iddoo guddaa qaba. Walqunnamtiin saalaa hundumtuu immoo gaa'ila hin jedhamu.
gaa'illi hundumtuu garuu wal qunnamtii saalaati. Abbaan argite waan barbaadde lafa barbaaddetti waan barbaadde yoo gochaa oolte inni kun gaa'ila miti. Ejjanni kun. Waaqayyo hubannaa nuuf haa laatu. Ameen. Egaa akka saayikiloojiin jedhutti dhimma dubartii ishee adooddoo yookiis fedhii foonii raawwachuu hin barbaanne kana yookiin immoo dhiira isa fedhii foonii raawwachuu hin barbaanne kana yoo isatu fajajaadha ta'edha seerri isaa. Wantoota nyaata filatamoo ta'an kan akka dammaa, dhadhaa wantoota kana nyaachisi. Uffata siisii immoo uffadhu dura isaa deemii. Gurdii waan jedhamu jirti ishee harma mul'iftu dhiifama safuu keessan ishee waaqayyo gaditti harma kan mul'isu achi kan mul'isu billiittii adda addaa kan mul'isu isa uffadhu dura deemii jedheetu ajaja seerri isaa. Maaliif kan jedhu mee dhaggeeffadhaa warri kan nuu kadhataa jiru ameen ameen mul'ata argaa jiru raaji haalleluuyaa. Jaga astu jaga diisi mootii kana naan deemtu. By the way, aga'uudha raaji kama haala lagi bareedaadha goo itti deema. Sodaana ni qabu. Baay'ee dhugaa dubbachuuf dinqii itti dhaggeeffataa jirra. Gaaffii nu duraa faala. Gaaffii tafaa neetworkiin keessa maalli chaarjiin keessa hin dhumeetu gaaffiitu hin deebisin baatu isa jedhudha. Rakkoon qabu chaarjiin. Okay, so itti fufa. Rakkoon qabu. Chaarjii rakkoon qabu. Kanaaf maal jedheen dhaabadde garuu eebbanna yaadachiisu qaxaleen dhiira. Wayyaa akkas babbareedu uffattee dura naanna'uu qabdi. Maaliif kana ajaja beektu gurdii gabaabaa kana qaama mul'isu uffadhu dura deddeebii dura isaa hidhee ajaja. Maaliif beektu fedhiin dhiiraa kan inni wal qunnamtii saalaaf ka'u karaa qaama saalaa isaatii utuu hin taane karaa ija isaatii kana gala yeroo jalqabaa laasi. Dhiirri ni ilaala hin hawwa bakka. Ilaalchaaf hamma kanatti persentiin isaanii gadi bu'aadha dubartoonni ijaan miti. Dhiirri yeroo ilaalu hawwa bakka. Dubartoonni immoo gara fedhii foonii kan isaan dhufan tarii dubartiin carraa akkasii qabdu yoo si qaqqabdee dheedheessa dhiiraa yeroo gorsu qaqqabuudhaan. Qaqqabuun jedhamu gaa kun paartii garaa garaa qaba. Amalli dubartootaa gargaridha. Kan harmi isaanii qabamuudhaan fedhiin isaanii gara satisfaakshinii dhufu jira. Qaami saalaa isaanii kan dhufu jira. Kan amma barsiisa gaa'ilaa yookiis waldaan nama barsiisa miti. Barsiisaa gaa'ilaa nama baratetu kana barsiisa. Sana booda jarri wal barsiifatu. Tokko immoo callee bokkokanii taa'u. Walitti ni manu. Bokoka kana kan tanaffasiisu jaalala wal qunnamtii saalaa qofaadha. Kan amma miinzee kees waami, abbaa kees waami, haadha kees waami namni araarsu hin jiru. Waaqayyoonis kadhadhu hin dhaga'amu kun. Kana situ fiita gurba. Nagaadhaas hin garuu. Galata. Nagaadha galata waaqayyo. Kanaafi dubbii waaqayyoo dhaggeeffadhaa. Barri kun bara rakkisaadha. Dhuguman isinitti hima. Dhugaa. Kanaaf gaa'ela namaa kan diigu wal qunnamtii quubsaa, wal qunnamtii saalaa quubsaa dhabuudha. Qabxii shanaffaa gaa'ela irratti hadagaa kan fidu jaalalli hir'achuudha. Jaalalli hir'achuu. Jaalala sadarkaa sadii jira abbaa manaa fi haadha manaa gidduu. Tokko jaalala qilleensarra. Gooftaa koo, giiftii koo, onnee koo, midhaan sila maade beektu addaam. Amma reefu. Reefuu tole. Amma reefuu ta'ee deema. Sanyii masamee yeroo fireendumaa bilbila walii bilbilanii anillee bara sana gaa carraan sana hin qaqqabne bilbilumaa dhufu haasaa jalqabne achumaa wal fuune sasiyaanaa carraan arganne. Onnee koo, biroo koo, kuullee koo, gaanfuree koo. Ya qashtii koo, ya ababaa koo. Bedhanii baay'ee. Innis akkasidha. Isheenis akkas jetti. Libbee, lubbee, damma koo, abaabiyyee koo.
Abaaboodha maqaan ishee yoo ta'e abbeeko badhaatuudha yoo ta'e dhidhiyyee amma reefoo ta'e. Walaloo kana koo yeroo jalqabaaf addaamtu baaseen foon ishee foon koorraa dhaqaa dubbisaa mee tiksisila foon ishee foon koorraa lafeen ishee moo lafee koorraa namatti waan argamteef namee jedhamnu akka inni itti gororaa ture yeroo jalqaba. Gaafa rakkinni dhufe immoo akka jedhe namitti isheetiin haalaatti kanatu nu nyaachise kana. Waaqayyoo hubannaa nuuf laatu. Gooftaa koo maddii keemee dhugaadha. Yerooni maanni kummaadha morma kee jala yeroo lixu natti tola. Dhugaa gooftaa koo mataa kee moodaa mudhadhu. Jiinsii kee yeroo uffattu qabattoon kee kan itti namatti tolu. Leenca koo, gafarsa koo, ambassaa koo jetti isheenis. Gaafa xiqqoo takka turte hoo namitti hidhuma kana waaqayyoon irraa hagalagalchu malee sirraan galagalchu dhugaa. Kadhata argite hin kadhatin. Kaleessa ambassaadha har'a immoo namittiidha. Argite? Jira moo hin jiru ijoollee kun? Jira. Akkasin godhini kaati kan waaqayyooti. Gaa'ela warra amantootaa barataa irraa mikkoo kan warra gantootaa miti. Kan warra gantootaa koo shan fuudhanii ja'affaa kajeelaa jiru torbaffaatti dabalachuu fedhu. Maal agalgaa'ii meeqaan meeqatu olii gadi jeeqaara. Agalgaa'ii yoo sadii fuudhati sadii fuuta. Agalgaa'ii itti heerumte an keessatti afaan bor yoo lama fuudhe lama fuutaati. Ati kan waaqayyooti. Na jedhaani kan waaqayyootidha. Ani kan waaqayyooti. Kanaaf jaalala qilleensa irraati inni kun nyaadhu ka hin beelofte sii fidu hoo'u nyaadhetti ammas gola seenti ammas addana isaa xaraddi ammas afaan keessi ammas shamuzii miichiti ammas kaasii miichiti ammas wayyaa tokkofti ammas qabattoo sirreessiti ammas gadi baatee ilaalti ammas 50 bilbilti inni kun qilleensarra. Inni kaan immoo jaalala giddu galeessaati. Gidduma gidduudhaan inni dhumaa immoo jaalala du'aadha. Nyaata kana yoo barbaadde fudhadhu hojjetadhu nyaadhu. An hojiin deemaan qaqqabu jettee sokkiti bakka. Maali gurbaa hojjetatee nyaatuufoo dura hojjetachaa ture ammoo barra darbuufi maa rakkiftu dhiira? Maqaa gooftaa Yesuus. Egaa kun akka kontekstii biyya keenyaati. Warri biyya alaa jirtanii ija sanaan hin ilaalinaa ishii. Takka as biyya keenya kanatti takka yaadaan naa galaa yeroo barumsa kana dhaggeeffattan. Wangeelatti iyyuu galaa biyyatti maal naa galtaa? Wangeelan siin jechaa kan isa gargaartu jedhama. Kan maal gootu? Kan isa gargaartu. Gargaartu jechuun ashkarii jechuu miti. Kan gargaarsa barbaadu jabaa moo dadhabaadha? Dadhabaadha. Dhiirri dadhabaadha gaa dhiirri dubartii malee. Maalan jedhe amma? Lubaa mancime. Dhiirri dubartii dadhabaadha. Sitti cimeesiin isaan immoo gammadaa. Amma dhiirri dubartii malee dadhabaadha. Jedhaa warri dubartootaa haarani warri kan. Dhiironni dubartii. Dhiirri dubartii malee dadhabaadha. Dhiirri dubartii malee dadhabaadha. Dhugaadha. Dubartiin immoo dhiira malee mataa hin qabdu jedhama immoo. Achi dhaqee dhigaa. Dubartiin immoo dhiira malee mataa hin qabdu. Kottaa waliin lollu kwaarima tokkotti dabalee waaqayyoon faarfannaamee quba walitti hin qabu. Namoonni wanti daraarsaadha. Waan hin haasa'u kun caafamee hin jiru ijoo. Caafameera. Akka maa isa nuti hin dubbattarre maa fi isa sitti hin dubbadhure maanuufuma hin ceetaa hin utaaltaa asii hin baataa. Inni ja'affaan gaa'ela namaa kan diigu qaamni sadaffaan gidduu galuudha. Karaa maatii, karaa hiriyyaa, karaa ollaa. Maal jedhee naabbadde rafani? Jira. Sadaffaan gidduu galuu kan. Soostanya akal. ሶስተኛ አካል. ሶስተኛ አካል ሰርድ ፓርቲስ ከናፍ
Ollaarraa dhufaa, karaa maatii dhufaa, karaa kee dhufaa, karaa ishee dhufaa. Namni sadaffaan gidduu galuun gaa'ela namaa diiga. Wayyoo isa torbaffaa tokkoon dubbadhala. Gaa'ela namaa kan diigu inni guddaan shakkii. Isheen kun hadagaadha. Maalidha? Adagaa. Nama sitti bilbilee. Bilbilli koo amma seexanni badaa abbaa manaa faadha manaa biraa karaa biraan dhuftu karaa silkii dhufti bakka. Durba afaan dhuftee jannata denkees amma silkiidhaan dhufti. Nama sitti bilbilee. Maali iddoo hojiitii bilbilame olaa kunoodha. Maaloo jiraatte bilbila kenna. Maaloo jiraatte. Ofin urgufinaa ofuma. Yoo amantan amana. Yoo amanuu baattan immoo golatti dhadhaa. Dhageesse? Dhiirri jiraas geesse? Jirra ajaa'ibatti. Golatti dhi. Seerri moo si gaafata eewunii ta'u ማለት ነው ቅናት ማለት ነው ቅናት በጋብቻ ውስጥ በጣም አደጋ እኮ ነው በጣም አደጋ ቅንቅን ነው ቅንቅን ነው ይሄ የሚባላ ቅንቅን ማለት ነው ጋብቻ ውስጥ ቅናት በጣም ጥርጣሬ በጣም አስቸጋሪ እኮ ነው ይናፋ ቅናተኛ ይሆናል ማለት ነው አንዳንድ ሰው ምን ተፈጠረ ለምን ተደወለ የት ነበርሽ የት ነበርክ ጥሩ ነው ግን ከበዛ ነገር አለው ከባድ እኮ ነው እና ጋኢለናማ ሸኪን ባየዲግ ወለመኑ ደደቡ Shakkiin koo qorichaan qabu takka abbaa manaa kee shakkitee dhuguma fayyattee yaadda. Mana namooti tokko naa nyaatu na nyaatin maalan jedhama? Maal eeloo eesseertaarra immoo eessa datteega? Maal kunoo abaluufaa jiran jira kunoo dubbisi ka'oo ula moo dubbisi. Du'a wayya kanaa manna. Abbaan manaa keessi shakka taanaan haati manaa keessi shakkiti taanaan rakkisaadha. Waan isheen ittiin si shakkitus maa hojjettaati maali? Nama itti sammuun kiyyaadu? Nan eekkameela. Anoon dhufu torban irraa dhiisaa isin kottaa waldaa. Isa nama waan ittiin abbaan manaa keessi shakku maa hojjettati? Bilbilan jaallatu taanaan bilbila dhiisi bakka. Amma bilbilaan diigamaa jira gaa'illi dhala nama. Hello. Bilbila kana eessaa fuutee bilbilteet? Kaasofsiis akka barsiifatte ta'u. Mobaayilii qoqqo'ame. Lafatti rukutu. Dubartii wayiitu moosii bilbilee ture. Dubartii wayii maalii qabdi maal dubartiidhuma bakka dubbittiitu rakkoo qabdi waattiite malee wayii jechuun wayii jechuun dubartii wayiitu immoo sii bilbilee ture. Dubartii wayiitu sii bilbilee bakka dubartii wayiiti. Abalulaa kunoo akkas abalu karaa abbaa manaa kee wajjin karaa deemtoo ta'e yoo dhukkuban qabdu ta'e. Takkaadhuma namni yeroo si dubbisu inni kun kilaasitti wajjin baran faabirikaa wajjin hojjetaa ture biyya keenyaadha diddafi tumaa kiroo sekendii gidduun baasee wal barsiisi abbaa manaa kee yookiin immoo ila abbaa manaa koodha yoo abbaa manaa kee sana irratti rakkinaan qabdu yoo ta'e tokko abbaa manaa kooti jechuun saalfatu zaambeelii si baachuuf si duukaa deemaare. Nama qanyisuuf nafaaf hin qabne. Maal jettani? Nama qanyisuuf of nyaatee fixa malee namni hin qaqqabu. Argitani? Atis? Ibeedha. Chigiraallee maalet koono? Bakkitaan. Innaa yeroo atis sitti dhufti miti maaloo maa badde bareedaa koo burtukaana koo maa badde jechuu dandeessi gaa.
nagaadha akkam. Ayi hojiidhumaaf hin badee wal baraa haadha manaa koodha ishee yoo jettee irraa gadi gogaanni sedha booko kee ka'e. Gite namoonni baay'een maaliifiti feesbuukii irratti abbaa manaa fi haadha manaa footoo kaanii gadi dhiisan beektaa? Gana nagaraallee maaliif nu argite? Waa jira laa yooni nagaraallee maaliif nu argite? Kanaaf waan isheen shakkitu waan inni shakku dhiisi atis. Waaqayyo gooftaan sammuu keenya haa fayyisu. Ilaame biyya lafaa kanarratti dirijjitii gurguddaa lama qaba waaqayyo. በዚህ ምድር ላይ እግዚአብሔር በጣም ትልልቆች የሆኑ ሁለት ድርጅቶች አለ። ቶኮ ጋኢለላ ጋኢል ድርጅቲ waaqayyooti beektee akka barbaade gochuu hin dandeessu mati. Morma dhasaa kuteetanii mataa ishee kuteetan biyyaa ba'a yookiin peestaalii koon alaadhu dandeemaa jettee ofumaa lafan tumin. Naannoftee madeebita diiguu hin dandeessuti. Jeneraal manaajer achiin ikkoo Iyesuus nama. Ameen jedhi. Mana namoota tokko tokko nan deemaa wayyaan alaadhu isa kanan alaadhu eessaratti hin diiddu ati dirijjitii waaqayyooti gaa'elli kun intalo diiguu hin dandeessuti. Durba si'anaa immoo badaa gootee akka cirrachaa lafa ciifti yoo badi narraan jedhin atis. Cirrachoo lafa ciise isa lafa ciisu fuutaati inni lafa ciisu du'aadha. Kanaaf dirijjitii waaqayyooti gaa'elli akka barbaadan gochuu hin dandeessan. Inni lammaffaan waldaan kiristaanaa dirijjitii waaqayyooti. Ameen jedhiyaa. Kanaaf eeggannaa guddaa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraan mee ijoollee inni kan biraan gaa'ela namaa irratti balaa fidu fageenya iddooti. Fageenya iddoo gargar fageenyarra taa'u. Gaa'elli distaansii hin qabu barumsa distaansii qaba malee. Maalan jedhee amma garuu. Gaa'elli distaansii hin qabu. Inaarinaagaa galgaluma kan ammoo culullee taatanii barriftanii biyya dhufuuf kan barbaanne ishii. Akkas taanaan badeeran jedhinati boriifiti daftee alamii isa waggaa torbatti fufuufettu waggaa sadiitti as buftee daftee galtee heerumta araarfatta malee baay'ee isin dhukkubsinati fala qaba ishii. Kanaaf iddoo garaagaraa gaa'ila gargar jiraachuun adagaa qaba. Haalli hojii, haalli barumsaa, haalli jireenyaa gargar nama butuu danda'a. Haa ta'u iyyuu malee gaame akka ta'u malumaan sirreeffatu ishii. Namoonni tokko tokko ilaa mi dhaggeeffadhaa namoonni tokko tokko fuudhaniitu biyya Arabaatti ergatu. Isheen achi teessee doolaara dhangalaafti inni immoo haadha manaa biraatti hin fuudha. Dhiirri moo nu moo wal beennaa dhiisime. Nama meeqatu Meksikoon jira jedhee dukamitti gale fayyaadhaa isin. Garuu hundaa mootii. Deemaa jettanii? Garuu hundaa mootii. Dhugaa keessanii gaarii haa godhu. Hundammaa miti dhoqqee keessaa warqeen hin ba'a dhugaadha. Of eeggachuun garuu gaariidha. Baay'ee of eeggadhaa. Baay'ee ila namni buddeen guyyaatti meeqa nyaata? Sadii. Ganama ciree guyyaa immoo maayini laaqana halkan immoo irbaata. Warri fooyyee qaban immoo shaniyyuu nyaata. Akkasuma namni fedhii foon isaatii keessatti yeroo itti barbaadu qaba. Fuudhaniitu naa deemi jedhu. Wal fuutanii jennaan haala mijeeffatanii amma danda'ametti naannoo tokko jiraachuun gaarii. Namoonni tokko
Nuyi koo qaama keenya irra harka keenya kadhanne irra begeeta Yesuus Kiristoos nuyi koo waliif amanamna maqaa gooftaa Yesuus waliif amanamna Yesuus waliif amanamna maqaa gooftaa waliif faarfannicha booda faarfadhu inni akkasii rakkoo qaba utuma mataan si dhukkubu fudhadhu rakkoon hin jiruuti kanaaf sirreeffachuun gaariidha. Sinfuudhaa birriinaa ergi jedhu si'an ammoo amma warri durbaa kisaaraan qabdan ammas isinumatu wal kassarsa. Maaliif barri galagalee si fuudhaa? Jalqaba birrii fuudhee lammaffaa irratti immoo si fuudhaa? Mana ni ijaaraa sin fuudhaa birrii ergi galiima wajjin ijaari yoo dhuguma gaa'ila ta'e. Dhala namaa of hin nyaachisinaa. Of hin nyaachisinaa Waaqayyo hafuura hamaa kana isinirraa haa nyaatatu abidda isaati. Baran dabarfadha jettee haadha koofan bara dabarsa jettee biyya koofan bara dabarsa jettee namaan gadi taatee ashkarii taatee warra boofaaf hojjechaa jirta gola namaa keessatti dhiitamaa jirta garuu booftiin nachiisi dadhabe kunoo biyya ammoo karaa dhiiraa dhufe buraayyuudhaan 120 lafa arge maari 120 lafti eessa jira? Mangoon muka biyya abbaa kee mangoo muki tokko yu miliyoona tokko ta'e biyya saddanaati ittiin ishee gowwoomsitu miti. Waaqayyo sammuutti si deebisu. Hin nyaataminaa kana. Yoo dhuguma na jaallatta ta'e kana godhi yoo dhuguma na jaallatta. Jaalalli koo haala irratti hundaa'u. Raaji. Waldaa nami jiraa? Jiru ajaa'ibatti jiru. Ajaa'iba dhugaa jiru. Jirra maddaa Kanaatiifi hin gowwoomin obboleettii ko. Inni akka humna isaatii haa hojjetu achuma isinis hojjettee kufatteetuma agaltee jabattee wajjinumaa hojjetti ijaaruu qabdi malee akkasitti amantumaan ani Yesuus Geetaanu jedhee ini amanda ina mana Geeta Yesuus Kiristoos ani amana irsa biyya jettee eeguma jetti nama baay'ee nyaatamaa jira dhuguma jettee obbo. Exactly kanaadha malee kuni koo of fuudhuudhaan of fuutee mati koo of fuudhuu hin danda'amaa? Adaraa obboleettii ko hin galaafatami. Gaa'illi kennaa Waaqayyooti. Waaqayyootu immoo si ilaala. Amanamaa Waaqayyoo bicha. Yoo kadhattes gaa'ilan argatta. Yoo dhiiftes gaa'ilan argatta. Kennaadha. Sixootaa koonoo gaabichaa. Kennaa Waaqayyooti. Gaa'illi qabaatole immoo biyya lafaa kanarratti jannata lafarraati. Inni qilleensarra deemu, inni dooniidhaan deemu, inni xiyyaaraan deemu, inni konkolaataadhaan deemu siree isaarratti uffee dhagale. Uffee jetti isheenis. Gaa'illi qabaatole jannata lafarraati jedhamee warri jirtani warri raftani booda kaatu. Gaa'illi qabaatole jannata lafarraati. Nama rakkisu mootuutu. Qabaa badeennaan immoo yeroo biraatti abidda guddaadha. Inni kan biraan gaa'ila keessatti balaa guddaa kan fidu ishee kana dubbadheen xumuraa hin nuffinaa wal kaka gaa'ilatti seenuuf kakaa yeroo inni waldaa kiristaanaa keessaa har'aa kaasnee inni qalabatii itti goonee fi wal fuusifnu sana jechuu miti inni eebba Waaqayyooti. Ani si malee orman ilaalu jedhime ansi malee orman ilaalu yoon ilaale jikoo ajaamu jikoo ajaamu jilba keen gadi naa godhu jilbi koo gadi naa godhu jaamaan naa badhalatu jedhime jaamaan naa badhalatu. Maaliif kakatta takkeetti eessaa fuutees akkasii? Amantii keessa kamtu si deeggara aadaa keenya isa kamiidhame jedhime fidime. Maali Waaqayyo kun mee jedhime fidi. Waaqaan hin kakatin innoo teessoo Waaqayyooti. Iddoo aarsaan hin kakatin innoo mana Waaqayyooti. Mataa keen hin kakatin rifeensa kee tokko ishee gurraachessuu yookiin addeessu jedhanii macaan. Atoo jaamaan naaf dhalatu karaatti naan hambisu jettee kakattee biyyaa baate
maal godhuma wayii kee kana mee jedhi maaltu si kakemmasee mee jedhi. Qeesuusim Matsaafuusim. Kanaaf rakkina guddaa qabala. Maaloo sammuutti deebi'aa ijoollee. Hagalgaa'onni addana keessa jirtan sammuutti deebi'aa. Macaafa qulqulluutti deebi'aa. Waldaa kiristaanaa ijaaruutti deebi'aa. Dhaloonni kun dhumaniiru, badaniiru, miidhamaniiru. Inaarinaa hagalgaa'onnis immoo dhuguma yeroo tokko amma warra waliin dhaan kana yoo fudhattanii taabileetii gaashaa isaantu qabataa. Konkolaataan kan isaaniidha. Ekkoo Finfinnee kana keessaa mi'aamu. Isaan mana qorqorroo caccabdu kana keessa teenyanii akkas jennu isaan ikkoo mana natsaa muluu gibbii abbaa 30 abbaa 60 keessa natsaa taa'u. Garaaf hin jiraannu akkoo shinaa namaa teenye Kiristoosiin lallabna. Yoo tummuutti dhugate yoo bakkeetti dhugate immoo maqaan isaa badeeraa dhiisi rakkoon hin jiru. Jira Waaqayyo. Isti amantiidhaan ameen jedhaa ka? Barumsuma kana namni jaallatu hin jiru. Yeroo ta'e tokko akkuma akkasii tarii namoonni achi dhuftan beekuu dandeessu gaa waldaan si'ana akkuma lafarraati wal keessa deeman irra deemee dheeda sabi si'ana. Waldaa tokko yeroo hundumaa dhaabbataadhaan jimaata nan barsiisan ture. Guyyaa tokko carraa ta'e barumsa kana utuun barsiisu ijoolleen ajaa'ibsiifatanii dhukkuba akkasii qabu waan ta'eef bilbilanii akkaman godha kana ani hiikeen jira ani akkasan ta'e ani kakadheen jira kana kadhee gaaffii na gaafachuutti kaaneen sagalee Waaqayyoo barsiiseetanii Waaqayyo siiphiisa akkas jedhee qalbii diddiirrachiisee jireenya isaanii gara wangeelaatti tanaa deebisuutti ka'u remove dina godhanii achi keessa. Maali jiraachuu dandeessu ijoolleen achi remove di bakka. Inni kaan immoo wal lola. Waayifaa manatti binnee ji'aan kaffaltii barbaachisaa kaffallee barumsi kun itti hafuuf laqqee remote. Maqaa Yesuus Kiristoos. Bu'aadhaaf mini ani siin barbaachan dhufe har'a maqaa Yesuus. Ameen. Ati hallelujah. Thank you Jesus. Ati ooluun kee mee ati ooluun kee anaaf bu'aa dhala. Inni yoona kana wacee ijoollee koo hirriba dhoowwee ati manaa kokkeetti cannaqamtu sa'aatii kana ani taa'ee yume ati fayyuun kee hundaa caala. Ammayyuu harka keessan takkaa gara Waaqayyotti ol kaasaa waan kadhadha. Waaqayyo jireenya keessan haa eebbisu. Qalbiin keessan humna maqaa Yesuusiin kan fayyadu. Ixuu hin dandeenye yeroo kootuu yeroo biraatti fufna yoo fidhii keessan ta'ee torbeetti fufna waan lubaa torbee bifa dinqiidhaan. Akkas taanaan walii gallaa fixuu hin dandeenye wanti nuyi as keessatti barachuu qabnu baay'eetu jira. Wanta baay'eetu jira. Tarii gaaffii